Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya baga nagaan dhuftanii Dr. Boo Caalati. Har'a kanan dhufe seenaa garaa nama nyaatuu fi baay'ee nama gaddisiisu kan hakima suura irratti argitan kana mudate tokkoon isiniif qooda. Egaa tarii argitan ta'a baay'een keessanii dhimmi Dr. kanaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irra deemaa ture. Egaa Dr. kun wanti baay'ee nama naasisuutti isa mudate eebbifama barataa ispeeshaalistii gadaamessaa ta'e otoo jiru sababa dhukkubbii ijaa isaatiin dhukkubbii ijaa ijoollummaa irraa ka'ee isarra tureen kan yuunivarsiitiin Finfinnee barumsa kee itti fufuu hin dandeessu jedheenii wanti kun baay'ee naasisaadha. Isa kanaan isinitti himuu dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri chaanaalii keenya haaraa taatan immoo YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaatoo maasii ta'a. Akkasumas immoo warri haaraan baga nagaan dhuftan jenneerra. Egaa kallattumaan gara seenaa kanaatitti dabarra. Egaa namni kun maqaasaa Dr. Taazabaachoo Wuddee jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetitti barataa ispeeshaalistii gadaamessaa waggaa arfaffaati. Egaa hakimni kun akka jedhetti dhuma waggaa isaa arfaffaarra kan jiruu fi barumsa isaa xumuree guyyaa eebbaa isaa kan eegaa jiru akka ta'edha kan inni dubbate. Barumsa isaa xumuree riisarchii irree difeendi godheet kommentiidhaaf riisarchii san kommentiidhaaf eegaa akka jirudha kan inni dubbate. So otoo inni kanaan jedhu guyyaa muraasa kan ji'oota muraasa eebbisaa yeroo hafu ji'oota muraasan dura xalayaa wayiitti kenname. Xalayaa sunis kan inni jedhu ija keetiif laalamii kan jedhu ture. Ija keetiif laalami ogeessota ijaa bira deemii ija keetiif laalami jedhaniini achumaan innis wanti kun hibbootti ta'ee turellee garuu ammoo dhaqeetoo ogeessota ijaa bira deemuudhaan ija isaa laalame waa'ee ija isaa itti himame. Isarratti kan jedhameenis ijji isaa istiraabismasii waan jedhamu akka qabu. Istiraabismasii jechuun ijji nama tokko silaa kan kallattii tokko laaluu qabu ijji gara tokko ijji lamaan kallattii garaagaraa isa laaluu jechuudha. Yookaan immoo sammuu afaan nama baay'ee galuun jallachuu ijaa akka jechuuti. So kana akka qabuu fi kana akka qabu itti himanii. Egaa kana akka qabullee boodarra kan itti himu ta'ee otoo jiru guyyaa tokko akka inni jedhetti bilbila isaati irratti miseejiin galee fi miseejiin kunis waan nama naasisuudha. Innis maal jedhaa? Ati dipaartimentii gaayinikooloojii and obstetriks keessa gaggeeffamteetta. Miseejii jedhutu karaa bilbilaatiin dhaqqabee akka hakimni kun dubbatutti. Egaa wanti kun baay'ee naasisaa akka tureef hima. Maaliif namni kun egaa waggaa 4 guutuu hojjechaa ture. Kan inni jedhus naannoo sarjarii 500 akka hojjete. Sarjarii gurguddaa naannoo 500 meejar sarjarii 500 hojjetee akka turee fi sarjariiwwan kana hunda irratti illee rakkoon sababa miidhaa yookaan immoo sababa dhukkubbii ija isaa kanaan rakkoon hojii irratti ga'e tokkollee akka mudatee hin beekne fi akkasumas immoo hakimoonni wajjin hojjetan hakimni kun rakkoo inni uumee ture akka hin jirre. Sarjarii isaa inni hojjete irratti rakkoon sababa dhukkubbii ija isaatiin uumame tokkollee akka hin jirredha kan isaan dubbachaa turani. Inni illee kan inni kaasaa ture kanadha. So kanumaan wal qabatee egaa hakimni kun of tasgabbeessuuf akka yaalaa ture. Jalqaba irratti waan kana yeroo dhaga'u of tasgabbeessuuf akka yaalaa turee fi erga of tasgabbeessee booda immoo ogeessota ijaallee deebi'ee ammas gaafatee konkuluuzinii fi rikomandeeshinii waan argitan irratti akkam sarjarii kana ani fiit gochuu hin danda'u dipaartimentiin hojjechaa jiru barachaa jiru kana irratti fiit gochuu hin danda'u jedhee gaafatullee isaan garuu ammoo kan isaan beekan waa'ee ijaati malees koorsii yookaan dipaartimentii inni irratti hojjetu san ijji isaa hammam ta'uu akka qabu rikomandeeshinii akkasii barreessuu hin dandeenyu jedhaniini. Ta'ullee garuu hakimoonni ijaa tokko hangi ija arguu ija isaa 6 keessaa 6 fi 9 keessaa 6dha. Kana jechuun sarjarii dipaartimentii inni barachaa jiru kanaaf gahaa akka ta'e dubbachaa turaniiru karaa adda addaatiin. Egaa kunis hunduu akkuma jirutti ta'ee hakimni kun yeroo ammaa kana dipaartimentii gaayinikooloojii fi obstetriks kan jedhamurraa geggeeffameera jechuudha.
Egaa haa ta'u malee dubbiin kun gaa hakimoota hedduu keessatti komii kaasee jira. Sababni isaas wanti kun wanta baay'ee nama naasisuu fi namni kun hanga ammaa erga sababa ija isaatiin rakkinni inni uume hin jiraatiniiti. Namni kun barumsa kana waggaa hamma kanaa erga itti dadhabee booda murteen akkanaa nama kanarratti darbuun isa qofaaf osoo hin taane hakimoota biraatiif illee baay'ee haamilee kan cabsuu fi nama kamitturree mooraalii kan hin tolle ta'uusaa beekamaadha. Kanaaf namni garaagaraa karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin namni kun waan kana barumsa isaa eebbifameetoo ogummaa isaa abjuu isaa kan ijoollummaa kanaan akka hojjetu namni hunduu dhiibbaa godhaa jira. Inni illee yaanni inni karaa sooshaal miidiyaatiin barreesse kana fakkaata. Egaa hordoftoota keenya xiqqoo waan kun egaa waan nama gaddisiisudha. Egaa namni kun bakka amma jiru kana kan gahe turtii waggaa naannoo 25 boodati. Barumsa isaa kutaa 12 baratee yuunivarsiitii waggaa 7 xumuree achi booda immoo hanga hojjetellee beekamu ba'a hanga hojjetee ammas deebi'ee dipaartimentii ispeeshaalistii gadaamessaa kana erga seenee naannoo waggaa 4ti. Kun egaa waliigalatti yoo xiqqaate naannoo waggaa 25 imala kanarra kan ture ta'ee otoo jiru namni kun gaa murteedhuma garee muraasatiin abjuu ijoollummaa isaa kanarraa waan barumsa keessatti guddate dargaggummaa isaa keessatti dhabe gammachuu keessatti dhabe kanarraa gaafa gaggeeffamu waan baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa haaris kanumaan isiniif qooduu dhufe fayyaa ta'a.